كيف أكملت النجاة كيسني الروانة جايبة تكون نمودتي واني نمودتي كونس تكو باينة تلاقى ميرا باينة أرسيجرا نس ماليو جتني وانو مدون فاكياتي النسي تري وانا نمسني كاسكون غرفول درات وانا كسني مودني اسم فيدودن داوان تيفين سني كاسو بربادي مقالا فينين توري مقالا فينين را غرا جما ديموف غنمن ريبر راكي تيكيتي ساعتي شني فولكاراتي Finfinnee irraa kaasee gara Jimmaa deemu tikeetii xiyyaaraa muradhee eerpoortii deemee yeroo jedhu sa'aatiin na darbee jennaan adabbii qaba yeroo sa'aatiin si darbee tikeetii jijjiirsisuu barbaadde adabbii sana kaffalee yeroo jedhu hanga sa'aatii 9 walakkaatti eegde sa'aatii 9 walakkaatiin deemuun qabdan jedhame anis tole jedhee isa sa'aatii 9 walakkaa eeguudhaaf sa'aatii 5 walakkaa almost sa'aatii 6 irraa kaasee hanga 9 walakkaatti eeguun qaba waan ta'eef iddoo ta'anii eeggatan sanatu uummata gidduu taa'ee osoo man jiru sa'aatiin ga'ee uummanni na biraa xiyyaara yaabbatee deeme ammas irra deebi'ee sa'aatii 3 walakkaa achi taa'eetu man eegu xiyyaara lammaffaan na darbe maal takka na mudate hin beeku maal akka eessa akkan ture hin beeku wallaahi sammuun koo sirrii hin turre wanni kun baay'ee na yaaddesse baay'ee na gaddisiise tu waan guddaa wayii waan irraa hafuun qabne irraa ta'es sababa kanaan irraa hafeetan jira jechuudha. Tarii wanni kun maalirraa dhufe kan jedhuuf hakimoonni waan kana beekuu danda'u anis immoo waan na mudate irraa waa xiqqoo isinii qooduu yaala baay'ee yaadaa ture dhimma Finfinnee dhufeef kun tarii naa milkaa'uu dhiisuu danda'a yookiin immoo yaadota garaagaraa qabaachuu danda'a sanumarraan kan ka'e sirriitti yaaduu koorraan kan ka'e wanni kun osoo sammuu koo keessa naanna'u sa'aatiin itti deemuu qabutti osoo hin deemin hafee baay'ee wallaahi jechuun yeroon dudduuba koo garagalee ilaalu uummanni hundi deeme yeroon ofirra garagalee ilaalu namni tokko jiru duuba koo sa'aatiin deeme sa'aatii 10 walakkaa ta'ee jira kan itti yaabbachuu qabu sa'aatii 9 walakkaa ture yeroon fiigee warra tikeeta sana ilaalanii nama dabarsan bira deemee agarsiisu eessaarii dhufta qaata xiyyaara qaata ka'e yoon achiyyuu ga'uu danda'anaan jedhanii baay'ee natti dhaga'ame wallaahi dhugaan seenee ofan shakke maalan ta'e sammuun koo sirrii jiraay yeroo nama 80 keessa si qofatu hafe naan jedhe namticha ni waan kanatti hime kanaafu maal siniin jechuu barbaadetanii dhimmi kun tarii sinii ilaallachuu dhiisuu danda'a garuu wannan siniin jechuu barbaade mudannoo koo kana keessaayi baay'ee yaadina wanni kamu akka rabbi jedhe malee wanti milkaa'u hin jiru ani ganama sa'aatii 8 iddoon bulee ka'ee gara Jimmaa deemuudhaaf garuu hanga sa'aatii 10 walakkaatti nan eege xiyyaara lamatu na darbe akka rabbi jedhe malee milkaa'u tarii kanan raafiifis keeriidhumaaf ta'uu danda'a baga nafe tarii wanni rabbi godhu sababaani alhamdulillahi rabbil alamin baay'ee yaadina wanni rabbi jedhe malee wanni nuti jennee hin ta'u akka itti bahan malee akka itti galan isin beekamu rabbi waan hundumaa keerii godha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.